Rabbiif jaa ijoollee Suudi Arabiyaa tanaaf dirmadhaa. Maaliifi ijoolleen Suudii tun rakkachaa jirti, wallaahi rakkachaa jirti. Dirmadhaa fi Oromoo hin taa'inaa. Qabsoo tam keessattuu namni hirmaatee qabsoo tam keessattuu namni gahee guddaa qabu ijoollee Suudi Arabiyaati. Kanumaafuu ijoollee Suudiitiif sagalee taadhaa, dirmadhaadhaa. Callisuu hin qabne Oromoo maaliif? Yoo nu dubbachuu baanne eenyutu nu dubbata? Saba keenya. Nu Oromoodha. Yoo nu waliif hin dubbanne eenyutu nu dubbata? Ijoollee Suudii tanaaf sagalee ta'a. Xiqqaa guddaan hayyoonni keenya jechuudha. Inni kun biyya mana hidhaa keessaa rakkachaa jira. Inni kun bakka hin taanetti du'aa jira. Inni kun biyya hunda keessatti Oromummaatu rakkachuutu jira. Rakkina kanallee Rabbi nurraa haa kaasu. Garuu ijoollee Suudii tanaaf sagalee ta'a, cimsaa sagalee ta'afi. Yoo nu sagalee hin taane eenyu sagalee ta'afi? Jabaannee bakka kuufneetti wal gargaarree hayyoota keenya warra mana hidhaa keessa jiruufis sagalee taanee qeerroo Oromoo xiqqaaf guddaa jaarsa jaartii Suudii keessatti rakkachaa jiru kanaaf illee sagalee ta'uu qabna. Maaliif hin callisinaa Oromoo? Karaa hundaanuu iyya dabarsaa. Miidiyaaleen Oromoo guutuunis dubbachuu qabda waa'ee ijoollee Suudiidha. Hin callisinaa. Amma yeroo tokko tokko miidiyaan caqasaa yaa'e kiloo miidiyaadha xinnoo kaa waa'ee ijoollee Suudii kana dubbachaa jiru. Miidiyaaleen kaan Oromoodha waa tokko dubbachaa hin jiru. Maaliif kanneen akka uummanniidha. Kunillee sagalee Oromoo ta'uu qabdan maaliif? Oromoof sagalee ta'a. Oromoo hojjeta waan ta'eef sagalee Oromootti dhageessisaa. Sagalee ta'aafi Oromoon. Mootummaan Suudii galchuu hin dinne ijoollee Suudiidha. Namni qixaatu jira. Namuu ni beeka ijoollee Suudii namni qixaatutti jira. Inni illee ni qixaatama inshallah addunyaa irrattis qiyaamaa irrattis. Maaliif mootummaan Suudiidha. Mootummaan yoo nama koonaa galchi jeen mootummaan Suudiidha waan ofirratti dhiisuuf hin qabu. Imbaasiin achi keessa jirtu yoo Oromoodhaaf hin dirmanne duraan Oromoodha eenyutu dirmachaa jira? Yoo Rabbii ta'e malee nuti nama nu dirmatu hin qabnu. Kanumaaf Oromoon jabaattanii sagalee walii ta'uu qabdanii hin callisinaadha. Jajjabaadha. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan sagalee ta'aa. Ijoollee Suudiitiif sagalee ta'aa. Oromoon addunyaarra jirtu rakkatu hundaaf sagalee ta'aa. Galatoomaa gadaan gadaa bilisummaati. Biyya qabaa anatu biyya malee nalatu naatu biyya qabaa anatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam nagaa fayyaadhaa jirtanii? Wallahi jirre kun alhamdulillah asii jirra. Ergaa gara keessaatiin natti dhufte tokkotu jira. Ergaan natti dhufte tun ta'a akkamii? Ijoolleen Suudii keessa jiru ammallee furmaatan arganne yaa Rabbiif jaa sagalee nuu taadha. Dhumnee jirra. Wallahi Oromoo koo sagalee naaf taadha jechaa jirti ijoolleen qeerroon Suudiidha. Wallahi ijoolleen Suudiidha baay'ee miidhamaa jirra. Yaa sagalee nuuf ta'a Rabbiis nuuf baradhaa jaanii. Oromoo tiyya sagalee ta'aafi. Ijoollee tanaaf sagalee ta'a. Gaafa kannaa maallaqaa qofa ijoollee Suudii hin jenna. Ijoolleen Suudii waa hunda dura namni hirmaattu ijoollee Suudiiti. Ijoollee Suudii tanaaf sagalee ta'a. Miidiyaan Oromoo guutuulleen sagalee ta'ifati qeerroo Suudiiti. Isa darbellee yaadadhu. Dubbiin akka irraan taatu boruus jijjiiramuu dandeessu waan ta'eef hin baati ijoolleen tunis isin jedhumees ni dhume. Gargaarsa Oromoo tokko yoo dura ja'an namni harka baasee
nama gargaaru eenyutti qeerroo suudiiti. Kanumaafuu qeerroo suudii tanaaf sagalee ta'uu qabdan ilmaan Oromoodha. Dirqama lammummaan nurra jira waan ta'eef ijoollee suudii tanaaf sagalee ta'uu qabdan sagalee taafi. Miidhamaa jiru suudii keessatti harmi sirraa citaa jiru ijoollee durbaa. Isin haadhaan adda ba'aa jirti, isin abbaan adda ba'aa jirti, makluun ijaa meeqaa jechuudha. Kanumaafuu iyya dabarsaa maaliif iyya dabarsaa? Namni yoo xiqqaate illee sooshaal miidiyaa harkaa qaba. Karaa yuutuubiitiin, karaa feesbuukaatiin, tuutariin illee haa ta'u, gurubbii illee ijaartanii ijoollee tanaaf sagalee ta'uu qabdan ijoollee suudii tanaaf. Dirmadhaadha ijoollee suudii tanaaf dirmadhaa. Torbee keessatti nama meeqatu du'aa jira? Wallaahi dirmadhaan isin hin jiru.